Egaa ittoo kenna misira shiroon eegalalanneen booda kun haala kanaan dhiyeeffatutti jirra. Maashaallah maashaallah jaamii hundi keessanuu namatti tola. Misirallee haala kanaan wadii shiroo wajjin jechuudha yookaan shiroo ምስር በሽሮ እና እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ድንች ወጥ በካሮት እና በኮሶቢያ ነው የተሰራው ዛሬ ውሏችን ማለት ነው። Egaa irratti yaadifama asitti ifaa eegaa ture ifaa eegee fadhee jennaan kasalumatti deebi'ee kasala qabsu jira kuni daadhoodha. Egaa daadhoon mana keessan keessa mooraa keessan keessa mooraa jechuun yookaan gibbii keessan keessa aarfachuu hin dagatina waa hedduuf da'ooma qaba. Egaa warri isin eegalanii beektan jedhee yaada. Asitti immoo kun waan na barbaachisu hundaa qopheeffadhee jira kallattiimaan laaqana wajjin jechuudha. Ifaan hin jiru bishaan hin jiru maal akka ta'an hin beeknu kanaafuu bishaan waan humni jirtuun fayyadamnee eegas booda ka dalagaa keenyatti deebina jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu obboleeyyan kiyya jaallatamuuf kabajamu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanii keessan dalagaa fi maal fakkaatu hin jedha. Egaa ibiddi kun ganama buna itti danfisne egaa beekamaadha biyya keessatti bunni ganama nu keessatti bunni ganama osoo hin danfifamin mana ba'uun hin jiru jechuudha. Hundi akkuma baratanii egaa ibidda san girgira irratti irraa baasee ibidda kaawwan hin qabsiisu jechuudha. Egaa wantoota asitti jiran kana qopheeffadhee gisee takkatti waan hundaa quncisee ka jiramu jiree ka mummuree ka quncifame eegas booda kasala qabsiisa malee hagan kanniin sirreessu nagalaa dhumata jechuudha. Eega hundaa qunciseen booda kasala itti naqadhe aganni qabatu dafee amma shunkurtillee faqaa kanaan akkanatti faqaa baay'ee bareeda faqaa ala kan hayyoo gootanu. Duraan akkanatti faqu garuu har'aan tana nattolee jira gisee biraa guyyaa tokko akkasitti faqee jira. Asitti fasoliyaan jira kunoo shunkurtii kaarotii qullubbii dinnichaa hundi isaatu qopheessee jira jechuudha. Timaatimallee faqee jira. Ammaan tana waanuma ta'e waliin hojjanna. Haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turuudhaan viidiyoo kana like share gochuu hin dagatina. Ifaan biyya keenya keessa beekamaadha yoo ati fa'a kasala itti naxxee sirriitti itti naxxee hojii eegaltanii dhufa jechuudha. Gisee nama aarsa. Gisee nuun dhufu guyyaa 2-3 illee turuu danda'a. Yeroo sansanii baay'ee takka nama ittoorrallee yeroo biddeena mana hin qabne baay'ee aaraa gisee ifaan hin jiru ibidda hin qabu waan ta'eef. Egaa distii keenya irra keenya distiin egaa waan booda zayitiitti goone itti qadaan haga zayitiin keenya dafu inni saniin booda egaa qullubbiitti godhaanii haala kana yoo godhan itti tola. Qullubbii kana kun zayitii danfatti godhee fooliin isaa waa maashaallah hedduu natti tola jechuudha. Yoo qullubbii fi zayitiin waliin danfu fooliin isaa natti tola. Itti aansuun asitti hallichaa godheemna yookaan ittoo adii kanaaf shunkurtillee kan macire sana addaan bakka lamatti qoode saniin booda waliin keenya jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana saniin booda irdii itti godhanna. Irdii haga nuu ga'u takka itti goona. Irdiin ka hallullee bareechuuf waan tokko yoo ilaalayyuu namatti hin bareedin nyaataanillee mi'aawu jechuudha. Kanaafuu akka inni halluun isaa bareeda ta'uufillee asitti immoo maxbashaa keenya irra keenya saniin booda zayitii haga naa ga'u takka itti qicadha. Sanillee itti qadaadaa gani diqqoo isii danfu gurree maxbashaa keenya itti qadaadannee diqqoo isii haga ni danfu. Eenna asitti immoo kunoo shunkurtiin bilchaatutti jira. Kanaaf ammaan tana isa itti aanu bishaan xiqqishuusi irra buusee hallichaa kana yookaan ittoo adii kana xiqqoo akka maaliin itti barbaada dhama ka qabu jechuudha. Asitti immoo qullubbii adiitti godhe ammallee zayitii danfitti itti aansuun shunkurtii guutuu itti naqadha. Asitti maal hojjechuu adeema misira shiroodhaan hojjechuu deema jechuudha. Kan margitan kan immoo beekaa bishaan xabitti godhe hallichaa yookaan ittoo adii ta'ee ka diqqoo isii dhama qabaatu agartanii goggogaa sana osoo hin taane ka ittiin namni jiifatee nyaatu ni barbaada. Akkasitti godhuu barbaada. Kanaaf as biratti immoo shunkurtii keenya itti naqannee jirra. Kanaaf haga inni bilchaatu diqqoo ni turra. Kunoo turtii muraasaan booda kaarotii keenya itti naqannee jirra. Beekaa kaarotillee dursee itti naqee itti aansuun fosoliyaa itti naqa. Akka inni dhama qabaatu isiniin jeeti jira. Silaammoo katibsii ta'ee fosoliyaa jalqabatti godhaa ture jechuudha. Kaarotiin kun hallichaa yoo ta'e yoo dirri isaa akka maraqii qabaatutti barbaade. Kanaaf bishaan durallee diqqoo xabitti godha jechuudha. Eegas deebinaa asittillee akka nu jalaan qabanne waliin geenna shunkurtii keenya bilchaatee jira. Barbaree garbalcha nu barbaachisu takka itti goona. Egaa haga na barbaachisu takka barbaree akkanattuu itti naqee yoo diqqoo ture keessaa bada jechuudha. Onneen isaa misirri walitti galee misirri barbaree sirriitti nyaata misirri diqqoo misii itti godha.
misira shiroon hojjechuu barbaada jechuudha. Akkasuma barbaachise kanaaf bishaan xiqqoo xabxabirra godhata. Suugoo keenya haala bareedaa ta'een kan bilcheessinu ta'a jechuudha. Obboleeyyan kiyya kun bishaan xabxabirra godhaatiniin. Egaa viidiyoo kana ittiin bu'aaraa laayik sheer gochuu immoo hin dagatinaa. Hundi keessanuu biloogii garaagaraa guyyaa jummaallee ta'uu oolmaa mana keessaa tokko tokko isiniif hojjedhaa garuu viidiyoo ilaalaa hin jirtanii. Egaa haa ta'u eega jettanii kama laaltan laayikii gochuu hin dagatinaa. Namoonni keessanatti bilbiltanii kana nuubiti jettanii immoo itti qophaa'an dubbisa obboleeyyan kiyya. Biizii ol godhuun bu'aan qabu jechuudha. Gizeetti qophooftee maallaqa ergachuudhaaf harkarraan gahatte natti bilbilii yookaan karaa waasaappiitti na dubbisi. Namoonni tokko kana barbaada garuu birrii harkarraan qabu, kana barbaada garuu ji'a dhufu birriin kiyya qashtiiti gizima birrii harkarratti si ga'e kootu bita duratti na qabu jechuudha. Osoo birrii harkarraan qabaatiin na bilbiltee kana barbaada garuu birrii harkarraan qabu jechuun maal jechuudha isiniin jedha. Kanaaf gizima qophii taatan ka isin na bilbiluu qabdan birrii keessan harkarraan eeggatattanii booda wanna bitattan san itti yaaddanii buustanii yaaddanii murteessitanii eegas booda karaa waasaappiitiin na dubbistanii jechuudha. Saniin booda maallaqa keessan argattanii haala akkaataatti isiniin bituun sitti himaa. Saniin booda ordarii godhattan malee osoo ittiin qophaa'in ofillee jinqinaan itti bilbiltanii isiniin jaa'u balleessi dhiifama. Egaa asitti kun suugoon keenya haala bareedaa ta'een bilchaatutti jira. Maashaallah tabarakallah. Ibiddi hedduu kasalli bareeda. Ani baay'ee yoo ibidda waan tokko ibidda gadi dhaama irratti hojjechuun jaaladhu dhugaa rabbi. Kun ammaan tana dhawni itti godhee jira. Timaatima itti godhee amma dhiqquma turree haga tokko inni bilchaateen booda misira itti galfina jechuudha. Ibiddi sirri jala jira. Ani stoof irratti baay'inaan stoofitti ammas dhiyeenya kana viidiyoo jecha gara maandaja irratti dabare akkasumas ifaan gizee waan baduuf malee stoof irratti baradhe. Stoof irratti barattan kasala irratti waan bilcheessu natti fakkaatu ture jechuudha duraan. Kasalli bareeda taanaan garuu maashaallah ittoon kasala irratti hojjetamu hedduu mi'aawa. Yoo kasala keessan kolbaan itti naxxanii ittiin hojjettanii jechuudha. Eegasii kunoo haala kanaan bilchaatee jira. Akkuma argaa jirtan kana xiqqoo aduun irratti baatee gibbii keessa dalagaa jira waan ta'eef aduun xiqqoo irratti baatee dhiifama isiniin ja'a. Egaa viidiyoo garaagaraa asirratti chaanala kiyya irratti gadi dhiisanii dhiisaa yeroo hedduu. Haa ta'uutii mootu namoonni isinitti tolanii jirtanii namoonni illee jechuun bakka hundumaafuu yoo isinitti tole laayikii godhaa yoo isin boorsa yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas namoonni meestuu garaagaraa nu dalagii jettan meestuu isinii dalagee gadhiisee jira sanuyyuu ilaallee laala yoo isin laaltan wanta isin fayyadu hedduu hojjedhee gadhiisuu danda'a jechuudha. Asirratti garuu isin ilaalin dhiqoo namatti tolni jedha. Kanaaf ilaaluu laayik gochuu hin dagatinaa. YouTube irratti ilaalchi murteessaadha waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo kana osoo isin amma ilaaltanii anaafis bu'aa qabeessa ta'a malee yoo ilaalamin bu'aa takka hin qabu jechuudha. Egaa akkuma argitan suugoo keenyatti bishaan xiqqoo daballeen booda asitti misirri dhiqachuutti jira. Misirri xiqqooma nuusii jechuun ni danda'ama shiroo wajjin godhuudha waan ta'eef haala kanaan gizee godhan hedduu namatti tola. Misirra duwwaa irraa kanaafuu misirra keenya irraa dhiqadha gartanii nuusii jechuudha xiqqoo wayiiti. Haa ta'uutii egaa suugoon sirri bilchaateen booda misira keenya akkanatti irraa dhiqnee itti naqannaa saniin booda waliin geennee xiqqoo isa akkanatti sukkuumna jechuudha. Osoo bishaan ittiin kallasiin dura daqiiqaa muraasaaf akkanas sirriitti eega sukkuumneen booda itti qadaannee akka inni bilchaatu goona. Haga dhuma viidiyoo kanatti ammallee na waliin turuu hin dagatinaa. Asitti luunoo akkuma argaa jirtan kana bilchaatutti jira. Maashaallah akka goggogsu yookaan akka bishaan dhabee yookaan akka xibsiisu hin taane kan maaragee qabu godhuudha deemaa liccaa kana jechuudha. Kanaafuu meelaallee ittiin dhiqoo bishaan dhiqoo irra buusna. Haga takka dhiqoo osoo hin guddisiin ammaan tana ashawootti godha. Ashaboo kanaallee akka achiin ittiin baasu bishaan dhiqootti qica akkuma argaa jirtan kana sanii booda itti qadaanna isallee jechuudha. Dubbiin gara xumuraa gahu. Egaa hordoftoota kiyya dhiifama sagalee irraa baay'eetiin itti deebi'ee jidduumaan ijoolleen itti waccee jennaanii dhaabee itti deebi'e jechuudha. Misirri keenya kun akkuma argitan kan haala bareedaa ta'een bilchaatutti jira. Kanaaf ammallee itti qadaannee dhiqqoo isinii turra. Egaa as deebinee mootu ittoon adiin keenya bilchaataa jira. Kanaaf ammallee harka keenya irraa akka gadi hin ta'in ibiddi sirri jala jira waan ta'eefuu sirriitti sukkuumnee kun akkuma argaa jirtan kan haala bareedaa irra jira. Haga inni bilchaatu jechuudha. Haga tokko inni bilchaateen booda bishaan keenyatti kan lafannee eegaa si shiroo itti dibina jechuudha. Haga eega bilchaateen booda kun ammaan tana bilchaatutti jira. Misirri bilchaatuuf baay'een turu. Ibiddi immoo haala bareedaan jira waan ta'eefuu
Egaa kana sukuumuu qabna jalqaba jechuudha. Jalqaba bilchaatuu qaba osoo bishaan ittiin kallasin dura missiraa fi suugoon sirriitti ol fudhatee bilchaatuu qaba jechuudha. Haga tokko eegasiin booda kan bishaan itti kallasnu ta'a. Heddullee mi'aayaa haala kanaan yogguu goone namatti illee tola. Kanaafuu barbaadan haala kanaan dalagachuu dandeettanii. Kunoo bishaan amma haganaa ga'uutu akka itti godhee jira. Ammallee diqqooma itti godhee haganaa ga'uudhuma irratti godha. Ammallee diqqoo si haala kanaan sukkumuu waan qabnuuf bishaan diqqootti dabalee haala kanaan waliin ga'ee itti qadaada. Kunoo eegasiin booda as deebinee kanaan ilaalla. Eegaa kunis bilchaatee jira. Kanaafuu diqqoo waliin geenne maalitti goonaa soogidda duratti goonee jirra. Qaaraa keenya qofatti qotu nu hafe siin mul'ata jedheeti yaada cabsee isinitti agarsiisa. Garmalee akka inni wanni ta'uu hin eenyu diqqooma si ilaallee yoo inni bilchaatu isaa addaan baafanne diqqoo ni hafa. Kanaaf ammallee diqqoo si itti qadaanna jechuudha. Waan diqqoo hafuuf jecha diqqoo bishaan kadhumaa itti xaaf godhee akkanatti waan fedheef saniin booda itti qadaanna. Haala kanaan ibidda ol jala jijjiirraa amma maxbashaa kanarra garana maaliif bilchaan keenya bilchaatee waan ta'eef gara maandajaa diqqoo sanatti jijjiirra. Kun immoo ganaa shiroon itti godhama. Kanaafuu kun bilchaataa jira garuu diqqoo ni hafa. Sa'aatii bishaan irra buusnu hin geenne jechuudha obboleeyyan kiyyaa. Ammallee warri hagammaa ilaalaa jirtan laayikii sheerii tuquu hin dagatina. Namoonni meeshaalee mana keessaa barbaadan, namoonni shiitiif shaarbii barbaadan, akkasumas uffata hawwataa, uffata dhiiraa bineensisaa akkasumallee immoo uffata qorraa kana jechuun shurraabii hawwataaf ta'u namoonni barbaadan karaa waasaappiitiin na dubbisa. Lakkoofsi kiyyaa asirra isinii kaaya. Eega bilchaateen booda bishaan itti kallafannee jirra. Haganuu ga'u laallee diqqoo hanga itti dabala garuu gahaadhaan amma gahaa ganuma godhuu barbaada. Kanaaf itti qadaanna. Kana laallee immoo ibidda ol jala jijjiirra jechuudha maandajaa. Kunoo akka cabsinee laallaa nuti tole diqqoo natti hin tolle. Haala kanaan gooneetiniin kunoo bilchaatee jira hordoftoota kiyyaa. Kanaafuu amma qaaraa itti godhuu qofatu na hafee bilchaateera waan ta'eef waliin gahee qaaraa itti godhee irraa buusa. Haala kanaan illee gooneetiniin mana keenya keessatti ittoo 2-3 hojjechuu yoo barattan tokkicha yoo gootan isinitti hin tolu jechuudha. Kanaaf haaluma salphaa ta'een ittoo gosa 2-3 goone foon gizee bara fayyadamurraa baay'inatti yookaan nuti bifa yoo gootan appitaayitiin keessan illee isiniif banama jechuudha. Kunoo wal jala jijjiiree jira. Maandajaa ka diqqaati irratti deebisanii dichaa waan bilchaateef ammaan tana qaaraatti godha. Kunoo ammaan tana sirrii bilchaatee jira. Qaaraa eegatti godheen booda ammallee dhamni qaaraa sun diqqoo akka inni itti ba'u waan barbaaduuf irraan buusnee qaaraatti godheetuma itti qadaada diqqoo jechuudha. Asitti immoo shiroo keenya irra firfisina danfee jira. Shiroo ganaa ga'u takka beekaa harkaan itti godhuu dhabee beekaa kanatti haphisee irra firfisee saniin booda waliin geenne jechuudha hordoftoota kiyyaa. Saniin booda ittoo bareedaa ta'e ittoo ho'aa kana haaluma salphaa ta'een haala kanaan gooneetiin hedduu mi'aawaa dhugaa isiniin jechuudhaaf waa maashaallah akkuma bareedu kana jechuudha. Mi'aan isaatillee haala kanaan itti irbanna suutaan misirri sirriitti garmalee osoo duri bilchaatee yoo amma kana irbinu kana garmalee bukaa jechuudha. Garuu misirri likkanya inni bilchaatu bishaan itti kallase. Kanaafuu ammoo suutaan shiroo kiyya itti firfisee ammaan tana akka inni goggogaa hin qabaanne malaan jechuudha. Shiroo qofa gara cinaatti irratti godha waliin gahaa jechuudha. Saniin booda kunoo maashaallah tabaarakallaa geeffannee jirra. Ammaan tana ashaboo fi qimamee yookaan mi'eessituutti godhuu qofatu hafe. Kunoo haala kanaan kunoo qophii ta'ee jira jechuudha. Amma maaltu nu hafe mi'eessituu qofatti goonee saniin booda itti qadana daqiiqaa muraasaan booda shiroo fi misirri teenya sakkana ta'etti bilchaattee irraa fuuna. Ammaan tana qaaraa duratti godhee jira. Fooliin qaaraa sun yookaan dhamni isaa sun akka itti ba'uuf kan itti irraa fuudhuu dhabe maaliif ree dura isiniin jedhee jira. Ka diqqoodhama qabuu barbaada waan ta'eef kana ammaan tana irraa fuudhachuudha ga'ee jira. Eegasiin booda shiroo teenyatti immoo mi'eessituu fi soogidda itti goona yookaan ashaboo. Waa maashaallah tabaarakallaa garuu adurra ta'ee mul'atu sirriitti. Adurra ta'ee kaameraalleen itti ifee jechuudha. Gibbii keessa dalagaa waan ta'eef ammaan tana ashaboo ganaa ga'utti godhee jira yookaan shiroo irraa buusuuf waan qophaa'a gara dhumaa gahaa jiruuf ashaboo keenya itti goone addaan homaan turru. Ammallee mi'eessituu kaleessa viidiyoo isin hojjedhe san haga tana irra firfisee jira. Saniin booddeessa daqiiqaa 5 akkas itti qadaannaa. Eegas booda
qopheessine jechuudha. Hordoftoota kiyya laaqana bareedaa akka ta'e uummata akka nama shakkisiisu nyaannu isin jecha viidiyoon kiyya gara xumuraa ga'uuf siqaa jira. Hundi keessan immoo laayik sheer gochuu hin dagatin akkasumas yaada muraada keessan barreessaa. Namoonni gaafii qabanii illee jiraattan gaafii keessan barreessuu dandeettan waan hojii kiyyaan wal qabate yoo ta'e jechuudha. Ammaan tana kana irraa gadi fuunee ibidda keenya girgira irratti baafanna jechuudha. Ibidda lafatti balleessuu hin qabnu. Girgira irra baafannee ixaanitti goonee mana keessa haa aaru. Kanaaf asirratti hin dhiisu haga tokko. Kun ka jechuun daaraan ta'in keessaa akkana baasaa agasitti immoo shiroon keenya kun asitti waa'u maashaallah tabaarakallaa sirbaa jirti jechuudha. Isinitti mul'ata jedheeti yaada. Asirratti mul'atu baatus aduutu irratti ba'e. Gaaddisuma jala jira garuu bakka aduun ba'ee jira. Waa'u maashaallah hedduu mi'aawaa. Egaa haaluma salphaa ta'een ittoo gosa lama hojjennee laaqana keenya haala kanaan dhamdhamuuf yookaan soorachuuf. Egaa viidiyoon kiyya kunoo isinitti agarsiisu shiroon keenya haala kanaan waa'u maashaallah laala halliin isii tokko namatti tolu. Shiroo misiraan jechuudha. Waa'u maashaallah tabaarakallaa haala kanaan raawwateeti jira. Ammaan kana kan dhiyeessinu ta'a. Egaa namoonni hanga sa'aatii kanaa daqiiqaa kanaa daqiiqaa kanaan eeganii dhaggeeffatanii ilaaltan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa. Guyyaa khairii keessanaa oolaa isin jaaladha isin kabaja. Hundi keessanuu isin jecha kunoo yoo qophii yoo biddeen irratti qinxee dhiyeeffannu kana fakkaata haa nyaannu isin jaa. Egaa hundi keessanuu guyyaa khairii keessa oolaa galatooma ulfaadhaa. Warri sheer laayik godhaa jirtan hundi keessanuu galatooma isin jecha viidiyoon kiyya raawwateetii jira. Bye bye.